daalachake ya gube o ya osim balambar jaalalake nooru anaa dhufu shamarran ulfi yookaan umuriidhaan yookaan idimeedhaan 18 gadi yoo taatan ilaaluun dhorkaa. Ashama harka fuunee ordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota faarshoo jalatti argamtan eeyyeni yedduu kana immoo xiqqoo isinirraa fagaannee jirra natti fakkaata. Alhamdulillah ani nagaa kooti isin akkamime jabaattu jechaa warri haaraa dhuftan maatii jaalalataa maatii bashannansiisotaa Nayemar Fuad asirratti fanii isin bashannansiisu jechuudha. warri as jirtan immoo laayikii tuquu hin dagatinaa. Laayikii tuqaa hamumaan kan hamuma otoo isin laalu tuqxamoo hin tuqxuun jedhe malee tuq akkasiin jedhi akkas yoo isin itti mudditanii nuti isillee gara fuulduraatti isiniif jabaanna jechuudha kanuma waan. Nooruu anaa dhufu jecha egaa har'ammoo waan ajaa'ibaa fi waan akka addunyaatti jechuudha afaan keessummaa cimaa jechuudha akka addunyaatti sadarkaa qaban tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Keessummaan kiyya kuni egaa zariidha yookaan immoo zarii arabaati jechuudha. Zarii arabaallee makaanii qabu waan ta'eef nama cimoo akka addunyaatti beekamaa aktiivistii beekamaa fi jabaa isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Egaa zarii arabaallee ni ta'a. Zarii arabaallee makaanii qaba. Gar tokkoon Oromoodhas gar tokkoon Arabaslee makaana waan ta'eef egaa aktiivistii beekamaa fi jaallatamaa nama jechuudha akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa qabatee kan jirudha. Keessummaan kiyya kun kanarraa jechuudha. Keessummaan kiyya waa'ee dheengaddaa mootii Ameerikaatii fi Itoophiyaa walirratti bu'uu irratti illee jecha jabaa jedhaniiruun jechuudha mootii Ameerikaatiin jechuudha. Kanaafuu mee keessummaa kiyyaan wal isin barsiiseen deebi'a bashannana gaarii. This again, this later ones today is John Biden, is America Republic Democratic. Yes, what? This John Biden is happy. Congress is America. The people is Ethiopia course. Ethiopia course this again Kokob iPad business yes. John Biden is the dog, is the Abiy Ahmed Ali dog race today. Hordoftoota kiyya kunooti keessummaan kiyya egaa nama jaallatamaaf kabajamaa jechuudha akka addunyaatti mootii Ameerikaatii waliin illee egaa qoqqobbii Ameerikaan Itoophiyaa irra keessa irratti egaa jecha jajjaboo dubbataniiruu fi namtichaaf jechuudha. Kunoo Dr. Shurrubbe asuma irratti argitu jechuudha. Dr. Shurrubbe doktorummaa isaanii magaalaa Manfuwaatti fudhatanidha jechuudha kan irraa qoradhee har'a gahe jechuudha. Doktorummaa isaanii magaalaa Manfuwaatti akka fudhatanii ragaaleen ni agarsiisu. Mee Dr. Shurrubbe jecha kana kan isin akkanatti haala kanaanii mootii Ameerikaatiif dabarsitan kuni maal jechuudha mee hiika isaa kana nuu hiikime yaani hiika isaa waliin ambooda ka hiika isaa isiniifanii ka innis immoo mee hanga ta'e nuuf hiiku jechuu barbaanna. Dr. Shurrubbe faarshoo irratti bagana gaanufte isin jechuun barbaade. Yeroo baay'ee waan akkana Doonaald Tiraampis akka fonqolcha irratti geggeessite duraanis gurraa qabna jechuudha. Doonaald Tiraamp is buphii Doonaald Tiraamp is buphii mo buphii ettee turte Doonaald Tiraamp akka fonqolcha irratti geggeessite 2019 keessa waan beekamaadha waan biyyi beeku jechuudha. Ammas immoo Yuunivarsiitii Jimmaatti akka barateedha jechuudha Doonaald Tiraamp kan Dr. Shurrubbeen kan miidiyaalee SSN dhaaf ibsa dabarsan jechuudha. Mee isa yeroo isaan mee Dr. Shurrubbe yeroo Tiraampiin sana fonqolcha irratti raawwatan jechuudha. Mee Yuunivarsiitii Jimmaatti fay kan barate waan jettee dubbattes ni jira. Mee isa dhaggeeffanna walumaan daawwattoota keenya bashannana gaarii jenna mee Dr. Shurrubbe. Donald Trump is University Jimmaa is I am going to is high school I campus today happy I going less think again I am going less think is clear
Isin galaa jira afaan oromootiin deebee isiniif hiikuun nan hiikachaadha warra namoonni hedduun keessan isiniif hin gallechaadha isin kaniika garuu haa ta'u malee har'a doolaan Tiraamp irraa jimmummaa isaa yuunivarsiitii Jimmaatti sanni barate irraa mulqe. Donald Trump is University Jimmaa is high school. I am populist. This today's university is again English topic. Shurrubbe kana baay'ee nama ajaa'iba. Egaa akka addunyaatti jechuudha aktiivistii beekamaaniif jechuudha. Xiinxalaa siyaasaa Afrikaa darbee Eeshiyaadhaaf darbee akka addunyaatti sadarkaa sadaffaa nama qabateedha jechuudha Dr. Shurrubbeeni. Wani ani Oromoo miti ani zarii Arabaati waan jedhu simmoo duraani gaawuma isin gurraa qabdanudha waan ta'eef yeejara Dr. Shurrubbe kana namni nurraa dhowwu hin jiru ana mataan na cabe mataan na molaa'e sababa isaa maqaan na bade yeejara yeebiyya ani shorxaa inni suudii kuni inni ijoollee qabu kuni Dr. Shurrubbe kana hin qabui jedhee gaafadheeraan illee akkuma isin gaafadhe kana jedhees Shurrubbe kana gaafadheera. Dr. Shurrubbe isinoo maali ijoollee keenya watti maaliif haftanii maaliif qabamuu baattan jedhee gaafii dhiyeesseefiin ture eenyuma kana naani ani zarii Arabaati waan ta'eef mana fooqiyyuu ijaaraatiin jira jedhee akkasii saniifaan na sodaatti shorxaan jedhee galatoomaa Dr. Shurrubbe mi'al tokko fooqiin kiyya basheeraa alhamdulillah jedhaa turte Dr. Shurrubbe mee fooqa kee kana ilaallee walitti deebinamee asuma irratti kan kunooti fooqiin isaanii jechuudha kan isaanii Suud Arabiyaa keessatti magaalaa Makkaa keessatti kan ijaaran jechuudha Dr. Shurrubbe. Makiinaa kana fayyina oofaa turte no makiinaas biteera jettee akka dubbataa turte ni yaadanna Dr. Shurrubbe. Asirratti Dr. Shurrubbe an soba kee kana dadhabe ilaal. Soba kee kana dhaqaa dhaqee mataa na cabseera jechuudha. Dhaqaa dhaqee na qalliseera jechuudha. Huqqadhee du'eera lana. Hamma yoomitti ati mataa na cabsite. Rakkadhee si waliin jechuudha. Maal mataa koo eegi malee mataan nama laayeen siin jedhama. Maal akkana rabbiin soba sitti gadhiisee maal yoo abbaasin addii kana maal addii kana Dr. Shurrubbe rabbii edhiiti ati rabbii edhiiti. Yaa mee fonqolchi immoo ati mootii Ameerikaa sana irratti raawwatte immoo fonqolchi jechuudha yeroo dheengedda kan itti nu dabarsite jechuudha. Mee immoo isa immoo walumaan laalla yaa jarana mee dhaggeeffadhaa kana afaan maaliiti akka ta'e naaf hin galu waan ta'eef mee walumaan dhaggeeffannaa ishee itti fufaa Dr. Tolfamtu yaa namichatti puuppi again is Donald Trump is puuppi. Scott Donald Trump is I am puuppi on one plus Pirank. Trump is puuppi. Scott Donald Trump is I am puuppi on one plus Pirank. Etame Trump ranamulka. Donald Trump is University Jimmaa is I am going to is high school. I came press today happy. I gongless think. Again, I am gongless think. Is clear? Asini galaa jira afaan oromootiin deebee isiniif hiikuun nan hiikachaadha warra keessan isiniif hin gallechaadha. Afaan maaliiti kan dubbatu jirana rabbiidhaati afaan maaliiti kun? Yaa biyyaa yoo dandeessanii narraa dhowwaa gurbaa kana nurraa dhowwaa mataan cabseera jechuudha mataan cabseera. Maa kun waa'ee dubbataa jiru dhagaa jirtu jiran. Kanaafu daawwattoota keenya jaallatamtootaa fi kabajamtoota koo Nayemar Fuad jechuudha. Yedduu kana immoo hamleen keessan akka tokko gadi bu'aadha waan ta'eef ani yeroo hamleen keessan gadi bu'u waan isin bashannansiisu isiniif qabadhee dhufu anas na yaaddessa jechuudha. Na dabbara jechuudha. Kanaafu maal gochuudhaan nu jabeessaa laayikii nu tuquudhaan hiriyoota keessan jaallattanu nama shaniif sheeru nu gochuudhaan kana wal jabeessuun bara yoo an jabaadhe ati jabaatta yoo ati jabaatte ani jabaadha jechuudha. Ol kennan gak kennan jedhana bahaatii firaa tokko haadha firaa hinnan jedhama. Maali haadha fira isiniin marqaa marqitanuu abbaa jaarsa keessan kana nyaachiftanuu jennaan. Dhiisumee gurbaa koo gak kennan ol kennanii jedhanii beektu maal jechuudha beektu
Yoo isaan achii gadi kennanii asii nuti ol kennina marqaas waa hundas jedhan. Kanaafu isin achi as kennitanuyyuu obbo Nayemar Fuad immoo asii achi kennaa jechuudha. Kanaafu mee sagalee shurrubbee dhaggeeffannee kaan. This again, this related ones today is John Biden, is America Republic Democratic. Yes, what? Is John Biden is happy. Congress is America. Kata kana bodi. Amma sa umaan taamsa sumaan keessa. Shurrubbe kana bodi na dhaggeeffatu. Kana bodi hin sobda kana. Guyyaa tokko sobdee waa jette kana. Na eeggadhu si banfa. Laal gurbaa. Lammat sobdee asii tolbaata kana. Waa sobaa qabattee dhufta kana jechuudha. Yaan dazii maalatu. Haqalee shurrubbee. Dazii maalatu. Dazii. Dazii maalatu. Akkanattiin achiisi balleessa. Atuyyuu qabeettaa. Lamuu jechuudha. Bakkeessa keessa mantuwaa keessatti dhiista jechuudha. Iddoo baakiyyaatti shurrubbee. Kot. Otte. Maata la sudah raga nage sati dah. Ummanni ka bangbar ummanni Jimmaa ka bangbar hidamnya. Kaban polisi ni sudah raga umat Jimmaa ka bangbar hidam. Umat Jimmaa ka baja ka bdi. De milan manfa ka nage sati. De milan. Umat Jimmaa te ka baja ka baja. Sultan te sudah raga. Umat Jimmaa te ka baja ada ka. Engkau. Padahal engkau. Waruma hatota waruma yartota tikut ko kana fufuna anti male umat Jimmaa ka baja ka umat arab harus tanya. Fun!